Daawwattoota keenyaa kabajamoo akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Walloo aanaa Dawwee magaalaa Booraatti poolisoota aanichaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namni tokko yoo ajjeefamu lama madaa'uun himame. Aanaalee Baatee, Harxummaa fi bakka garaagaraatti ammas rakkoon itti fufee jira. Dabalanni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Aanaa Dawwee waajjira buufata poolisii magaalaa Booraa keessatti rakkoo poolisoota gidduutti uumameen tarkaanfii ajjeechaa walirraan gahuun himame. Jiraataan aanichaa akka jedhanitti iciitii mootummaa baasaa jirtu maqaa jedhuun wayitaa poolisoonni mootummaaf amanamoo ta'an poolisii tokko irratti qorannoo geggeessaa jiranitti dhukaasa irratti banuun ajjeechaan kun kan raawwatame. Dhukaasa banameen battalumatti poolisiin tokko yoo ajjeefamu lama ammoo madaa'uu isaanii namni kun himan. Waajjira poolisii magaalaa Booraa keessatti poolisiin dhukaasatti banee poolisii tokko ajjeeseera, tokko madeesseera, dafee inni isaan immoo ofiis madaa'eera. Erga poolisoonni kun tarkaanfii ajjeechaa ofii isaaniitii walirratti raawwatanii booda loltoonni agaazii gamasitti bobbaafaman jiraattota aanichaa nagaaf tasgabbii dhoorgaa jiru jedhan. Akka isaan himanitti poolisoonni sirna mootummichaaf amanamoo ta'an poolisoota quuqama saba isaanii qaban irratti sababa hin jirre uumanii miidhaa irraan ga'uuf qorannoo geggeessaa turan. Iciitii baaftee qaama biraatiif kennita jechuun yakka hin jirreen himatanii poolisii Oromoo tokko yoo qorataa jiranitti ajjeechaa walirraan gahanii jiru jedhan. Akka amma odeeffannoo qabutti iccitii baasuu jirtaa kan jedhutu ture. Iccitii keenya baastee kennuu jirtaa kan jedhuun shakkameetii gaafatanii jennaan dhukaasatti banee kan jedhutu jira. Amma warri keessa jiru akka jedhu. Kanaafuu iccitii baasuu jirtaa yeroo jedhanii dhukaasatti banee poolisii tokko ajjeeseera, tokko madaa'aa dafee bahee jira. Ofiis madaa'eera amma gara kan ta'e deemee jiranii jedhanii garuu ati jireessaa bakka isheen ammaaf hin geessu. Guutummaa Oromiyaatti mormii geggeeffamaa jiruun dhumaatii uummata Oromoo irra gahaa jiru ilaalchisee tibba kanarraa jalqabee jiraattonni Walloo aanaalee garaagaraa diddaa isaanii agarsiisaa jiran ammas akkumatti fufeetti jira. Mormii aanaawwan hedduu keessatti geggeeffamaa jiruun miidhaan uummata nagaa mudataa akka jirus beekamaadha. Keessumattuu hidhaan haalaan jabaataa kan jiru yoo ta'u aanaa Baatee magaalaa Booraatti namoonni duuchaan hidhamuun kan dagatamu miti. Aanaa Harxummaa keessattis rakkoon hammeenyaa jiraattota mudataa akka jiru namni kun odeeffannoo qabannuuf ibsan. Akkuma beekamu yeroo darbe aanaa Harxummaa magaalaa Dhabbaa giddu boondiin darbatanii ture. Haaluma sanii ta'uun dhaanee ture. Sanii yoo qabatee immoo aanaa dabarsan qallee bakka jedhamtutti adeemsa biraanii dhibbaa poolisii tokko ajjeesanii turanii. Kanuma yoo qabatee biyyattii hedduu nama tajaajisaa jiru. Dhumarratti guutummaa Oromiyaa keessatti ajjeechaa raawwatamaa jiruu fi miidhaa hammeenyaa jiraattota Walloo irra gahaa jiru kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru hundaa walii birmachuun sirna cunqursaa kana ofirraa kuffisuun yeroon isaa amma jechuun dhaamsa dabarfatanii jiran. Dhaamsaan qabu wanti nu godhaa jiru kun baay'ee rakkisaa waan ta'eef akka Walloottis ta'ee akka Oromiyaa guutuutti waliin dhaabbannee akka waliin hojii keenya kana galmaan geenyu uummata Oromoo hundatti akka nu dhaamsan kanas hin gaafanne. Aanaa Baatee keessatti ammoo guyyaa kaleessaa namoota loltoota agaazii irratti dhukaasa banee dhiyeessaa jechuun uummata nagaa goolaa akka jiran himame. Hoomaan waraana biyyattii dabalatan gamasitti bobbaafaman duuchaan uummata reebuu fi qabanii gara mana hidhaatti guuraa jiran. Waliigalatti jiraattonni Walloo loltoota agaazii fi raayyaa ittisa biyyaatiin marfamuun dararamaa akka jiran ibsamee jira. Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaarootti mormii bifa haaraan eegaleen barattoonni 100 ta'an hidhamanii jiru. Hedduun isaanii reebichaan miidhamanii waldhaanamaa kan jiran yoo ta'u kanneen hafan mooraa gadi dhiisanii gara maatii isaaniitti deebi'aa akka jiran barattoonni dubbatan. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata. Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaarootti ammas mormiin barattootaa bifa haaraan eegalee jira. Ka'umsi mormii kana gareen koomaandii poostii mooraa gadi dhiisee ba'uu qaba kan jedhuu fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa dhaabbachuu qaba jechuun kan barattoonni edda galgalarraa jalqabanii mormii isaanii geggeessaa jiran. Haa ta'u malee gareen koomaandii poostii akkuma baratan barattoota reebuu fi hidhuu itti fufanii jiru. Haga ammaatti barattoonni 100tti dhiyaatan yoo hidhaman hedduun reebicha isaan mudateen miidhamanii manneen yaalaa adda addaatti waldhaanamaa jiraachuu barattoonni dubbatan. Kanarraa ka'uun adeemsi baruu barsiisuu addaan citee akka jirus himamee jira. Barataan nuti dubbifne akka jedhutti gareen koomaandii poostii mooraa yuunivarsiitii keessa naanna'uun doorsisa geggeessaa osoo jiruu hin barannu jechuun halkan edaarraa jalqabanii mormii isaanii geggeessaa jiran. Akkasumas wayitaa uummanni Oromoo duuchaan ajjeefamuu fi hidhamaa jiru kanatti barachuun hin danda'amu jechuudhaan haala adda ta'een mormii geggeessaa jiran. Loltoonni agaazii barattoota doormiitti seenanii dirqamaan alatti gadi baasuun dirree irratti reebaa bulan.
baay'een isaanii reebichaan miidhamaniiru. Ammas barattoonni akka mooraa keessaa hin baaneef ittifamaa jiran. Barattoonnis kutaa hin seennu jechuun doormii isaanii taa'anii mormii isaanii geggeessaa jiru. Ede guyyaa edaarraa kaasee mormii jabaatu geggeeffamaa ta'a. Koomandi poostiin guddaa gadhiisu kan jiru ture. Jimmaa yuunivarsiitiittis Wallaggaattis ka'eera jiru. Ijoolleen nagaaniitu torbee garasiisan isaan kaasuuf turanii barattoota isaan fuuldura jiran qo'aa turaa jennaan gaareetu ede galgala ka jalqabame. Gaafa mormiin eegalamuutti ka'u doormii irraa ijoolleen muraasni laabireerii jiru muraasni nageenye kana boodee humnoonni xiqqaa cabsanii galuudhaan ijoolleen gaafa ijanii mormii jalqabanii. Erga loltoonni agaazii mooraa humnaan cabsanii seenanii barattoonni iyyuu eegalan booda reebichi hamaan isaan mudatee jira. Kanneen miidhaan isaan irra gahee ambulaansiidhaan fudhatamanii manneen yaalaa geeffamuu nuuf hime barattoota hedduu ukkaamsanii achi buuteen isaanii wallaalamee jiraachuullee ni dubbata. Bilookii Oromoo bilook kan jedhu tokkotu jira. Kanarra guutummaa kan jiran ijoollee fuudhaniitu lafa isaan buusan kan dhabame amma ijoolleen kun lafa isaan buusan dhabamee jirra. Ijoollee gara ijoollee dhibbaa oliyyuu ta'u ijoollee fagoodha. Sana malee amma immoo kunooti ijoollee warraa fi doormii irra galanii cabsanii reebanii kaan madeessanii ambulaansiitiin gara hospitaalaatti guuraa turan ganamarraa kaasanii. Reebichaan barattoonni miidhaan irra gahee lakkoofsaan meeqa ta'uu gaaffii jedhuuf barataan kun yoo deebisu. Beekamaa miti dhumaan qabamu ijoollee baay'ee madeessaniiru tokko dhumayyuu fidanii dhufanii baay'ee madaa'ee ashaganii fidanii dhufanii baay'ee miidhanii kan isaan tumanii miidhanii dhumaan qabu warri afaan kun amma hospitaalaatti ambulaansiin geeffamanii jiru. Akka barataan kun jedhutti wayita ammaa kana adeemsi baruu barsiisuu addaan citee jira. Barattoota hafan walitti qabuun gareen koomaandi poostii doorsisuudhaan akeekkachiisa isa dhumaa itti kennaa jira. Lakki amma barachaa jiran ijoollee baay'ee qabanii deemaniiru. Ijoollee waggaa tokkoffaa warra hin beeknedha. Kunuun amma kun hundumtuu jedhee taa'ee yaada guuraa jiru barumsiin jalqabin jira. Kunuun amma edema immoo walitti nu qaba ijoollee warra laabireerii turan walitti qabanii warri koomaandi poostii jechuudha. Kana booddee namni tokko mormii kaasee jennaan tokko keessan rasaasaan funaan akka kanaan duraa reebuu duwwaan isin ajjeena namni lama duwwaan jibbii kana guutummaan kaasanii kan isaan jibbii keessa deemanii ijoollee sodaachisaa jiran. Sababa reebichaa fi hidhaan barattoota kana mudataa jiruuf kanneen afaan mooraa gadi dhiisanii gara maatii isaaniitti deebi'aa akka jiranis barataan kun nuuf himee jira. Kana booddee hidha nagaa wanta jedhamu hin barbaadnu jedhan kana nama dubbii dubbate argineenyaan ajjeesuudha malee rukutuu miti ajjeesuudha jedhee baay'ee cimsee dubbataa ture ajjeesna kana booda barattoonni naannaa Finfinnee irra jiran warri gidduun har'uma yoo galaatu jiru kanaafan immoo waan itti ta'u nuuf iyyuu gaaffiidha yaaddoo guddaa keessa galee jiraniif gara maatii isaaniitti kun amma galgala kana waan ta'u immoo ilaallee dawwalaan nu gaafadha. Humnoonni waraana wayyaanee godina Bunnoo Baddallee buufatan namoota nagaa irratti miidhaa jajjabaa dhaqqabsiisaa jiran. Ganda tokkorraa haga namoonni 500 olii hidhamuu isaanii fi bakka itti hidhamanis dhabamuu isaa jiraattonni dubbatan. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Sochii sabni Oromoo kutaalee hunda keessatti gaggeessaa jiran kan hedduu isa mufachiise mootummaan wayyaanee ganda tokkorraa qofa hanga namoota 500 ol hidhuudhaan yeroo ammaa bakka itti hidhu dhabuudhaan rakkachaatti akka jiru namni nuyi dubbisne himaniiru. Naannoo nama 500 ol ta'u kunyaadhumaan amma keessa jiru kana keessatti namoonni hidhamanii jiran nama 500 ol ta'u bareen immoo lafachiidhaan ullee dhabanii ijoollee tumanii seekaan niitanii sarkaan qabalaniituma wantoota adda addaa jedhanii xiyyeeffannoo irratti godhanii hidhattoota gandaa jala kaa'anii kan gara manaatti deebisaa jiran baay'eedha amma ammaatti biyyattiidhumaan naannoo nama 500 kan hidhamee jiru. Haalli nageenyaa fi tasgabbii dhabamuu irraa kan ka'e namni kamiyyuu jireenya sodaan guutame jiraachuuf dirqamanii akka jiranis namni kun dubbataniiru. Haalli jireenya nama naannoo kanaa baay'ee rakkisaadha. Namni gaamma bibirrataatuma harka kurupheetaa akka keessaa bibirrataatuma jiraataa jira. Har'a qabanii na hidhu moo bor qabanii na hidhu yookiin immoo har'a mucaa koona jalaa fuudhanii hidhu moo borna jalaa fuudhanii hidhu jedheetuma bibirrataa jiraataa jira. Namni amma yeroo ammaa kana akka godina kanaattis akka aanaa kanaattis rakkoo guddaa kan ta'e bibirrataadhuma jiraataa jira. Namni amma walisa malee walii wajjiniin dubbachuu kallattii waluma wajjinillee gaboo hojjechuun baay'ee rakkisaa ta'eera. Godinni Bunnoo Baddallee godina Illuu Abbaa Booraa irraa adda baatee kan hundoofte yeroon isaa dhiyoodha. Waggaan iyyuu hin guunne ji'oota muraasatu lakkoofse malee jedhu jiraattonni dubbisne. Godinni haaraan kun kan hundoofte wayita raafamni siyaasaa guddaan saba Oromoo gidduutti finiine ta'uun immoo gaaffii jiraattonni yeroo dheeraaf gaafachaatti turan kan callisiisee osoo hin taane matumaayyuu gaaffiin akka heddummaatu taasisuu isaa jiraataan aanaa corraa OMN'tti himaniiru.
Godinni Bunnoo Beddellee kan ishiin hundeeffamte bara 2008 kana keessannoo baatii Agayyaatti. Haa ta'uutii sababni ishiin hundeeffamteef sababa mattuun magaalaan mattuu sababanni fageenya ta'eef sababa daandiin awuraa godaanaa durra Ilisillaaseen baate ciccitee karaan irra deeman waan dhabameef iyyuu sababa kanaaf gaaffii uummanni kaaseen iyyuu godinni Bunnoo Beddellee of dandeessee ji'a naannoo ji'a Agayyaa kana keessa mataatii dandeessee hundooftee jirti amma yeroo ammaa kana sababni ishii hundoofteefis sababa kanaaf. Godinni haaraan hundoofte kun aanaalee godina Iluu Abbaa Booraa 11 of jalatti hammachuudhaan kan fottoqxedha. Namoonni tokko akka jiranitti uummanni naannoo kanaa rakkoon bu'uuraalee misoomaa nuuf furama jedhaniiti kan isaan gaafachaatti turani. Mootummaan garuu uummata addaan hiree bituudhaafis ta'e tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf addatti of dandeessee ba'uun godina Bunnoo Baddallee akka tooftaa gaariitti isa fayyadaa jira waan ta'eef fottoquun ishee sirrii miti jechuun qeeqaatti jiru. Miseensi mana marii paarlamaa Awustiraaliyaa tokko haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruu fi akkasumas gochaa mootummaan wayyaanee uummata irraan gahaa jiru miseensota mana maree biyyattiif ibsan. Mootummaan isaaniitis akka hatattamaan tarkaanfii irratti fudhatus gaafatan. Abdii Fiixee gabaasa qaba. Andrew Wilkie kan haala Oromiyaa fi uummati Oromoo keessa jiru mana marii biyya isaaniif ibsanii hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa odola Tasmaaniyaa jiraatan erga isaan afeeranii dhiibbaa mirga namoomaa ajjeechaa fi hidhaa mootummaan Itoophiyaa jimlaan uummata Oromoo fi akkasumas akka waliigalaatti Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru isaanii ibsaniin booda ture. Andrew Wilkie hawaasa Oromoo waliin erga wal arganiin boodas haala uummati Oromoo keessa jiruu fi eenyummaa uummatichaa irratti hundaa'uun ibsa bal'aa miseensota mana marii sanaaf laatanii jiru. Deputy Speaker, I take this opportunity to discuss the plight of the Oromo people. This is an issue very close to home as Tasmania has a sizable Oromo community and the vast majority of them live in the electorate of Denison. Indeed, I had the pleasure of attending an event just last week in Glenorchy that was organised by Oromo leaders in Denison, where I spoke to members of the community from right across the state. I was touched by their kindness and hospitality, but I was horrified to hear some of their stories. Deputy Speaker, Ethiopia is home to a diverse range of ethnic groups, and the Oromo are the single largest ethnic group. Tibba darbe afeerraa hawaasni Oromoo Tasmaaniyaa na afeere simadhee afeerraa sanarratti argameen ture kan jedhan Andrew Wilkie hawaasni kun haala biyya isaanii fi sabni isaanii keessa jiru seenaa uummata isaanii waan naa himan irraa ka'ee keessa kootti baay'ee dhaga'amee jedhani. Keessumaa seenaan tokko kan baay'ee nama suukanneessu ta'uu ibsan mana marii biyya isaaniitiif. Deputy Speaker, these acts by the Ethiopian government have been condemned by human rights organisations right around the world. The United Nations High Commissioner for Human Rights has been especially critical and expressed strong concern with the situation and urged the Ethiopian government to promptly release those detained for exercising their right to protest. Mootummaan Itoophiyaa gocha hammeenyaa uummata isaa irratti raawwatu ilaalchisee yeroo adda addaatti dhaabbilee mirga namoomaa kan akka Amnesty International, Human Rights Watch fi kanneen biroonis yaaddoo qaban dhageessisaa turani. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin mirga dhala namaa gocha mootummaa sanaa irratti yaaddoo jabaa qabu ilaalchisuun irra deddeebi'ee akka mootummaa Itoophiyaa akeekkachiisaa tures miseensota mana marii biyya isaaniitiif ibsanii jiru. Mootummaan sun kana hundarra darbee ammas gochaalee hammeenyaa inni uummata isaarraan ga'aatti jiru akkaan ammaatee jira jedhan Andrew Wilkie. Because we hear about them so frequently or because they're happening a long way away. We live in a lucky country and sometimes we tune out when we read the newspapers or watch the TV news and hear stories about atrocities overseas. But these are real human beings that we're talking about. And at the community meeting I attended last week, the stories I heard were intensely personal. The Oromians from my electorate told me truly horrific stories. They told me about family members being killed, raped and tortured. This included babies and young children. They were deeply affected by what has happened at home and what continues to happen. Seenaa ajjeechaa gochaalee hammeenyaa mootummaan sun itti yaadee uummata isaarraan ga'aatti jiru hunda keenya kan nu yaaddessuu qabudha kan jedhan Andrew Wilkie mootummaan isaanii dhimma kana akka laayyootti akka hin ilaallee fi dhiibbaa barbaachisu hunda akka gochuu dandeenyu hundi keenya walii wajjin isa kanarratti akka hojjennuufan isin gaafadhaa jedhan.
Olompikii biyya Biraazil magaalaa Riyoo irratti geggeeffameen walqabatee aangaan Keeniyaa malaammaltummaan himataman tokko bakka dhokatanii turan siree isaanii jalaa qabaman. Abdii Fiixee waan qindeesse qaba. Namni kun itti gaafatamaa Federeeshinii Daakaa Bishaanii Keeniyaati Ben Ekombo jedhamu. Har'a akka maddi oduu The Guardian gabaasetti Ekomboon maallaqa bittaa meeshaa Olompikii Riyootiif ramadamee fi baasii adda addaaf jecha mootummaan baase dhabamuun walqabateeti kan isaan himatamani. Ekomboon ittaanaa pirezidantii Koree Olompikii Keeniyaatis. Ekomboon bakka poolisoota jalaa dhokatanii turan siree isaanii jalatti kan poolisiin barbaade isaan arge. Bayii qorannaa taasifameen yakkamoo ta'uun namooti Koree Olompikii Keeniyaa geggeessan yoo poolisiidhaan to'annaa jala oolfaman Ekomboon nama shanaffaadha. Maddi oduu The Guardian akka jedhutti har'a Ekomboon yoo qabaman mana isaanii keessaa kan silaa atleetotaaf hiramuu qabu kophee ispoortii Nike jedhu heddummina qabuu fi uffata ispoortii kaartooniin hidhame hedduutu argame. Bayii qorannoo kanaatiin aangaa'oti Federeeshinii Atleetiksii Keeniyaa kunneen maallaqa yuuroo miliyoona 6.4 bittaa meeshaa ispoortiif ramadame baasii imala isaanii nyaataa fi dhugaatii atleetotaa gatii bultii isaaniif akkasumas baasii biraaf baajeta mootummaan ramade hirmaachuun kan isaan himatamani. Aangaa'oti arfan kan qabaman baatii fulbaanaa keessa yoo ta'u Ekomboon garuu qorannoo yeroo dheeraa booda 22 bakka poolisiin isaan barbaadaa jiru jalaa dhokatanii turan siree isaanii jalatti kan isaan argamanii qabaman. Kanneen qabamanii turan keessaa namooti 3 gocha ittiin himataman kana haaluun mirga wabiin yoo hiikaman Ekomboonis himata kana haalaatti jiru jedha The Guardian. Egaan daawwattoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kanuma gama kiyyaan horaa bulaa. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haarofni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Daawwattoota keenyaa kabajamoo akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Walloo aanaa Dawwee magaalaa Booraatti poolisoota aanichaa jidduutti walitti bu'iinsa uumameen namni tokko yoo ajjeefamu 2 madaa'uun himame. Aanaalee baatee harxummaa fi bakka garaagaraatti ammas rakkoon itti fufee jira. Dabalanni oduu kanaan akka taanutti dhiyaata. Aanaa Dawwee waajjira buufata poolisii magaalaa Booraa keessatti rakkoo poolisoota jidduutti uumameen tarkaanfii ajjeechaa walirraan gahuun himame. Jiraataan aanichaa akka jedhanitti iciitii mootummaa baasaa jirtu maqaa jedhuun wayitaa poolisoonni mootummaaf amanamoo ta'an
poolisii tokko irratti qorannoo geggeessaa jiranitti dhukaasa irratti banuun ajjeechaan kun kan raawwatame. Dhukaasa banameen battalumatti poolisiin tokko yoo ajjeefamu lama ammoo madaa'uu isaanii namni kun himan. Waajjira poolisii magaalaa Baqateetti poolisiin dhukaasatti banee poolisii tokko ajjeeseera akkuma beeseera dafee madaa'e. Inni isaan ilma ofiis madaa'eera. Erga poolisoonni kun tarkaanfii ajjeechaa ofii isaaniitii walirratti raawwatanii booda loltoonni agaazii gamasitti bobbaafaman jiraattota aanichaa nagaaf tasgabbii dhoorgaa jiru jedhan. Akka isaan himanitti poolisoonni sirna mootummichaaf amanamoo ta'an poolisoota quuqama saba isaanii qaban irratti sababa hin jirre uumanii miidhaa irraan ga'uuf qorannoo geggeessaa turan. Icciitii baaftee qaama biraatiif kennita jechuun yakka hin jirreen himatanii poolisii Oromoo tokko yoo qorataa jiranitti ajjeechaa walirraan gahanii jiru jedhan. Akka amma odeeffannoo qabutti icciitii baasuu jirtaa kan jedhutu ture. Icciitii keenya baastee kennuu jirtaa kan jedhuun shakkameetii gaafatanii jennaan dhukaasatti banee kan jedhutu jira. Amma warri keessa jiru akka jedhu. Kanaafuu icciitii baasuu jirtaa yeroo jedhanii dhukaasatti banee poolisii tokko ajjeeseera tokko madaa'aa dafee bahee jira. Ofiis madaa'eera amma gara kanteetii deemee jiranii jedhanii garuu ati jireessaa bakka isheen ammaaf hin geessu. Guutummaa Oromiyaatti mormii geggeeffamaa jiruun dhumaatii uummata Oromoo irra gahaa jiru ilaalchisee tibba kanarraa jalqabee jiraattonni Walloo aanaalee garaagaraa diddaa isaanii agarsiisaa jiran ammas akkumatti fufeetti jira. Mormii aanaawwan hedduu keessatti geggeeffamaa jiruun miidhaan uummata nagaa mudataa akka jirus beekamaadha. Keessumattuu hidhaan haalaan jabaataa kan jiru yoo ta'u aanaa baatee magaalaa Booraatti namoonni duuchaan hidhamuun kan dagatamu miti. Aanaa Harxummaa keessattis rakkoon hammeenyaa jiraattota mudataa akka jiru namni kun odeeffannoo qabannuuf ibsan. Baay'ee akkuma beekamu yeroo darbe aanaa Harxummaa magaalaa Cabbaaroo gidduu boondiin darbatanii ture. Haaluma sanii ta'uun dhaanee ture. Kan yoo qabatee immoo aanaa dabarsan kallee bakka jedhamtutti dhibbaa poolisii tokko ajjeesanii turanii. Kanuma yoo qabatee biyyattii hedduu nama tajaajisaa jiru. Dhumarratti guutummaa Oromiyaa keessatti ajjeechaa raawwatamaa jiruu fi miidhaa hammeenyaa jiraattota Walloo irra gahaa jiru kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru hundaa walii birmachuun sirna cunqursaa kana ofirraa kuffisuun yeroon isaa amma jechuun dhaamsa dabarfatanii jiran. Dhaamsaan qabu wanti nu godhaa jiru kun baay'ee rakkisaa waan ta'eef akka Walloottis ta'ee akka Oromiyaa guutuutti waliin dhaabbannee akka waliin hojii keenya kana galmaa jiru uummata Oromoo hundatti akka nu dhaamsan kana siin gaafanne. Aanaa Baatee keessatti ammoo guyyaa kaleessaa namoota loltoota agaazii irratti dhukaasa banee dhiyeessaa jechuun uummata nagaa goolaa akka jiran himame. Hoomaan waraana biyyattii dabalatan gamasitti bobbaafaman duuchaan uummata reebuu fi qabanii gara mana hidhaatti guuraa jiran. Waliigalatti jiraattonni Walloo loltoota agaazii fi raayyaa ittisa biyyaatiin marfamuun dararamaa akka jiran ibsamee jira. Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaarootti mormii bifa haaraan eegaleen barattoonni 100 ta'an hidhamanii jiru. Hedduun isaanii reebichaan miidhamanii waldhaanamaa kan jiran yoo ta'u kanneen hafan mooraa gadi dhiisanii gara maatii isaaniitti deebi'aa akka jiran barattoonni dubbatan. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata. Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaarootti ammas mormiin barattootaa bifa haaraan eegalee jira. Ka'umsi mormii kana gareen koomaandii poostii mooraa gadi dhiisee ba'uu qaba kan jedhuu fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa dhaabbachuu qaba jechuun kan barattoonni edda galgalarraa jalqabanii mormii isaanii geggeessaa jiran. Haa ta'u malee gareen koomaandii poostii akkuma baratan barattoota reebuu fi hidhuu itti fufanii jiru. Haga ammaatti barattoonni 100tti dhiyaatan yoo hidhaman hedduun reebicha isaan mudateen miidhamanii manneen yaalaa adda addaatti waldhaanamaa jiraachuu barattoonni dubbatan. Kanarraa ka'uun adeemsi baruu barsiisuu addaan citee akka jirus himamee jira. Barataan nuti dubbifne akka jedhutti gareen koomaandii poostii mooraa yuunivarsiitii keessa naanna'uun doorsisa geggeessaa osoo jiruu hin barannu jechuun halkan edaarraa jalqabanii mormii isaanii geggeessaa jiran. Akkasumas wayitaa uummanni Oromoo duuchaan ajjeefamuu fi hidhamaa jiru kanatti barachuun hin danda'amu jechuudhaan haala adda ta'een mormii geggeessaa jiran. Loltoonni agaazii barattoota doormiitti seenanii dirqamaan alatti gadi baasuun dirree irratti reebaa bulan. Baay'een isaanii reebichaan miidhamaniiru. Ammas barattoonni akka mooraa keessaa hin baaneef ittifamaa jiran. Barattoonnis kutaa hin seennu jechuun doormii isaanii taa'anii mormii isaanii geggeessaa jiru. Egaa guyyaa edaarraa kaasee mormii jabaatu geggeeffamaa taasisaa koomaandii poostiin guddaa gadhiisu kan jiru ture. Jimmaa yuunivarsiitiittis Wallaggaattis ka'eera jiru ijoolleen nagaaniitu torbee garasiisan isaan kaasuuf turanii barattoota isaan fuuldura jiran qo'aa turaa jennaan ijaareetu edda galgala jalqabame gaafa mormiin eegalamuutti ka'u doormii irraa ijoolleen muraasni laabireerii jiru muraasni nageenye kana boodee humnoonni xiqqaa cabsanii galuudhaan ijoolleen gaafa ijanii mormii jalqabanii. Erga loltoonni agaazii
mooraa humnaan cabsanii seenanii barattoonni iyyuu eegalan booda reebichi hamaan isaan mudatee jira. Kanneen miidhaan isaan irra gahee ambulaansiidhaan fudhatamanii manneen yaalaa geeffamuu nuuf himee barattoota hedduu ukkaamsanii achi buuteen isaanii wallaalamee jiraachuullee ni dubbata. Obilookii Oromoo bilook kan jedhu tokkotu jira. Kanarra guutummaa kan jedhan ijoollee fuudhanii lafa isaan buusan kan dhabame amma ijoolleen kun lafa isaan buusan dhabnee jirra. Ijoollee gara ijoollee dhibbaa oliyyuu ta'u ijoollee fagoodha. Sana malee amma immoo kunooti gaari. Andrew Wilkie hawaasni kun haala biyya isaanii fi sabni isaanii keessa jiru seenaa uummata isaanii waannaa himan irraa ka'e keessa kootti baay'ee dhaga'amee jedhani. Keessumaa seenaan tokko kan baay'ee nama suukanneessu ta'uu ibsan mana marii biyya isaaniitiif. Deputy Speaker, these acts by the Ethiopian government have been condemned by human rights organisations right around the world. The United Nations High Commissioner for Human Rights has been especially critical and expressed strong concern with the situation and urged the Ethiopian government to promptly release those detained for exercising their right to protest. Mootummaan Itoophiyaa gocha hammeenyaa uummata isaa irratti raawwatu ilaalchisee yeroo adda addaatti dhaabbilee mirga namoomaa kan akka Amnesty International, Human Rights Watch fi kanneen biroonis yaaddoo qaban dhageessisaa turani. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin mirga dhala namaa gocha mootummaa sanaa irratti yaaddoo jabaa qabu ilaalchisuun irra deddeebi'ee akka mootummaa Itoophiyaa akeekkachiisaa tures miseensota mana marii biyya isaaniitiif ibsanii jiru. Mootummaan sun kana hundarra darbee ammas gochaalee hammeenyaa inni uummata isaarraan ga'aatti jiru akkaan ammaatee jira jedhan Andrew Wilkie. Because we hear about them so frequently or because they're happening a long way away. We live in a lucky country and sometimes we tune out when we read the newspapers or watch the TV news and hear stories about atrocities overseas. But these are real human beings that we're talking about. And at the community meeting I attended last week, the stories I heard were intensely personal. The Oromians from my electorate told me truly horrific stories. They told me about family members being killed, raped and tortured. This included babies and young children. They were deeply affected by what has happened at home and what continues to happen. Seenaa ajjeechaa gochaalee hammeenyaa mootummaan sun itti yaadee uummata isaarraan ga'aatti jiru hunda keenya kan nu yaaddessuu qabudha kan jedhan Andrew Wilkie mootummaan isaanii dhimma kana akka laayyootti akka hin ilaallee fi dhiibbaa barbaachisu hunda akka gochuu dandeenyu hundi keenya walii wajjin isa kanarratti akka hojjennuufan isin gaafadhaa jedhan. Olompikii biyya Biraazil magaalaa Riyoo irratti geggeeffameen walqabatee aanga'aan Keeniyaa malaammaltummaan himataman tokko bakka dhokatanii turan siree isaanii jalaa qabaman. Abdii Fiixee waan qindeesse qaba. Namni kun itti gaafatamaa Federeeshinii Daakaa Bishaanii Keeniyaati Ben Ekombo jedhamu. Har'a akka maddi oduu The Guardian gabaasetti Ekomboon maallaqa bittaa meeshaa Olompikii Riyootiif ramadamee fi baasii adda addaaf jecha mootummaan baase dhabamuun walqabateeti kan isaan himatamani. Ekomboon ittaanaa pirezidantii Koree Olompikii Keeniyaatis Ekomboon bakka poolisoota jalaa dhokatanii turan siree isaanii jalatti kan poolisiin barbaadee isaan arge. Bayii qorannaa taasifameen yakkamoo ta'uun namooti Koree Olompikii Keeniyaa geggeessan yoo poolisiidhaan to'annaa jala oolfaman Ekomboon nama shanaffaadha. Maddi oduu The Guardian akka jedhutti har'a Ekomboon yoo qabaman mana isaanii keessaa kan silaa atleetotaaf hiramuu qabu kophee ispoortii Nike jedhu heddummina qabuu fi ijoollee warraa fi dormii irra galanii cabsanii reebanii kaama reebsanii ambulaansiitiin gara hospitaalaatti guuraa turan ganamarraa kaasanii. Reebichaan barattoonni miidhaan irra gahee lakkoofsaan meeqa ta'uu gaaffii jedhuuf barataan kun yoo deebisu. Beekamaa miti dhumaan qabamu ijoollee baay'ee madeessaniiru tokko ilumayyuu fidanii dhufanii baay'ee madaa'ee shaganii fidanii dhufanii baay'ee miidhanii kan isaan tumanii miidhanii dhumaan qabu warri afaan kun amma hospitaalaatti ambulaansiin geeffamanii jiru. Akka barataan kun jedhutti wayita ammaa kana adeemsi baruu barsiisuu addaan citee jira. Barattoota hafan walitti qabuun gareen koomaandi poostii doorsisuudhaan akeekkachiisa isa dhumaa itti kennaa jira. Lakki amma barachaa jiranii ijoollee baay'ee qabanii deemaniiru. Ijoollee waggaa tokkoffaa warra hin beeknedha kun amma kun hundumtuu jedhee taa'ee yaada guuraa jiru barumsiin
kan jira. Amma edema immoo walitti nu qaba ijoollee warra laabireerii turan walitti qabanii warri koomandi poostii jechuudha. Kana booddee namni tokko mormii kaasee jennaan tokko keessan rasaasaan funaannaa akka kanaan duraa reebuu duwwaan isin ajjeena namni lama duwwaan jibbii kana guutummaan kaasanii kan isaan jibbii keessa deemanii ijoollee sodaachisaa jiran. Sababa reebichaa fi hidhaan barattoota kana mudataa jiruuf kanneen hafan mooraa gadi dhiisanii gara maatii isaaniitti deebi'aa akka jiranis barataan kun nuuf himee jira. Kana booddee hidha nagaa wanta jedhamu hin barbaadnu jedhan kana nama dubbii dubbate argineenaan ajjeesuudha malee rukutuu miti ajjeesuudha jedhee baay'ee dubbataa ture hin ajjeesna. Kana booda barattoonni naannaa Finfinnee irra jiran warri gidduun harmayyuu galaatu jiru. Kanaafan immoo waan itti ta'u nuuf iyyuu gaaffiidha yaaddoo guddaa keessa galee jiranii gara maatii isaaniitti. Kun amma galgala kana waan ta'u immoo laallee dawwalaan nu gaafadha. Humnoonni waraana wayyaanee godina Bunnoo Baddallee buufatan namoota nagaa irratti miidhaa jajjabaa dhaqqabsiisaa jiran. Ganda tokkorraa haga namoonni 500 olii hidhamuu isaanii fi bakka itti hidhamanis dhabamuu isaa jiraattonni dubbatan. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Sochii sabni Oromoo kutaalee hunda keessatti gaggeessaa jiran kan hedduu isa mufachiise mootummaan wayyaanee ganda tokkorraa qofa hanga namoota 500 ol hidhuudhaan yeroo ammaa bakka itti hidhu dhabuudhaan rakkachaatti akka jiru namni nuyi dubbisne himaniiru. Naannoo nama 500 ol ta'u kunyaadhumaan amma keessa jiru kana keessatti namoonni hidhamanii jiran nama 500 ol ta'u bareen immoo lafachiidhaan illee dhabanii ijoollee tumanii seekaan kanii sarkaan qabataniituma wantoota adda addaa jedhanii xiyyeeffannoo irratti godhanii hidhattoota gandaa jala kaa'anii kan gara manaatti deebisaa jiran baay'eedha. Amma ammaatti biyyattiidhumaan naannoo nama 500 kan hidhamee jiru. Haalli nageenyaa fi tasgabbii dhabamuu irraa kan ka'e namni kamiyyuu jireenya sodaan guutame jiraachuuf dirqamanii akka jiranis namni kun dubbataniiru. Haalli jireenya nama naannoo kana baay'ee rakkisaadha. Namni gaamma bibirrataatuma akka quruphee akka keessaa bibirrataatuma jiraataa jira. Har'a qabanii na hidhu moo bor qabanii na hidhu yookiin immoo har'a mucaa koona jalaa fuudhanii hidhu moo borna jalaa fuudhanii hidhu jedheetuma bibirrataa jiraataa jira. Namni amma yeroo ammaa kana akka godina kanaattis akka aanaa kanaattis rakkoo guddaa kan ta'e bibirrataadhuma jiraataa jira. Namni amma walii malee walii wajjiniin dubbachuu kallattii waluma wajjinillee gaboo hojjechuun baay'ee rakkisaa ta'e. Godinni Bunnoo Baddallee godina Iluu Abbaa Booraa irraa adda baatee kan hundoofte yeroon isaa dhiyoodha. Waggaan iyyuu hin guunne ji'oota muraasatu lakkoofse malee jedhu jiraattonni dubbisne. Godinni haaraan kun kan hundoofte wayita raafamni siyaasaa guddaan saba Oromoo gidduutti finiine ta'uun immoo gaaffii jiraattonni yeroo dheeraaf gaafachaatti turan kan callisiise osoo hin taane matumaayyuu gaaffiin akka heddummaatu taasisuu isaa jiraataan aanaa corraa OMN'tti himaniiru. Godinni Bunnoo Baddallee kan isheen hundeeffamte bara 2008 kana keessannoo baatii Agayyaatti. Haa ta'uutii sababni isheen hundeeffamteef sababa mattuun magaalaan mattuu sababanni fageenya ta'eef sababa daandiin awuraa godaanaa durra Ilisillaaseen baate ciccitee karaan irra deeman waan dhabameef iyyuu sababa kanaaf gaaffii uummanni kaaseen iyyuu godinni Bunnoo Baddallee of dandeessee ji'a naannoo ji'a Agayyaa kana keessa mataatii dandeessee hundoo yeroo ammaa kana sababni ishee hundoofteef sababa kanaaf. Godinni haaraan hundoofte kun aanaalee godina Iluu Abbaa Booraa 11 of jalatti hammachuudhaan kan fottoqxedha. Namoonni tokko akka jiranitti uummanni naannoo kanaa rakkoon bu'uuraalee misoomaa nuuf furama jedhaniiti kan isaan gaafachaatti turani. Mootummaan garuu uummata addaan hiree bituudhaafis ta'e tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf addatti of dandeessee ba'uun godina Bunnoo Baddallee akka tooftaa gaariitti isa fayyadaa jira waan ta'eef fottoquun ishee sirrii miti jechuun qeeqaatti jiru. Miseensi mana marii paarlamaa Awustiraaliyaa tokko haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruu fi akkasumas gochaa mootummaan wayyaanee uummata irraan gahaa jiru miseensota mana maree biyyattiif ibsan. Mootummaan isaaniitis akka hatattamaan tarkaanfii irratti fudhatus gaafatan. Abdii Fiixee gabaasa qaba. Andrew Wilkie kan haala Oromiyaa fi uummati Oromoo keessa jiru mana marii biyya isaaniif ibsanii hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa odola Tasmaaniyaa jiraatan erga isaan afeeranii dhiibbaa mirga namoomaa ajjeechaa fi hidhaa mootummaan Itoophiyaa jimlaan uummata Oromoo fi akkasumas akka waliigalaatti Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru isaanii ibsaniin booda ture. Andrew Wilkie hawaasa Oromoo waliin erga wal arganiin boodas haala uummati Oromoo keessa jiruu fi eenyummaa uummatichaa irratti hundaa'uun ibsa bal'aa miseensota mana marii sanaaf laatanii jiru. Deputy Speaker, I take this opportunity
to discuss the plight of the Oromo people. This is an issue very close to home as Tasmania has a sizable Oromo community and the vast majority of them live in the electorate of Denison. Indeed, I had the pleasure of attending an event just last week in Glenorchy that was organised by Oromo leaders in Denison, where I spoke to members of the community from right across the state. I was touched by their kindness and hospitality, but I was horrified to hear some of their stories. Deputy Speaker, Ethiopia is home to a diverse range of ethnic groups, and the Oromo are the single largest ethnic group. Tibba darbe afeerraa hawaasni Oromoo Tasmaaniyaa na afeere simadhee afeerraa sanarratti argameen ture kan jedhan